Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Akkam jirtan hordoftoota keenya. Nagaan keenya ulfinaa iddoo jirtan hundatti sinaa raqqabu. Kun sagalee bilisummaa Oromoo torbanitti guyyoota 3 wixata roobii fi jimaata galgala sa'a 8 hanga 8 walakkaatti meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,250 irratti qilleensarraan akkasumas karaa feesbuukii fi yuutuubii keenyaan isinii darbuudha. Sagantaa keenya irraa keessatti qophii qabnu isin beeksisna. Oduun jalqaba qophii keenyaati. Oduuttaan sun guutummaa sagantaa keenyaa kan fudhatu godina Qeellam Wallaggaatti abbaa seeraa kan ta'an obbo Ittiin Bu'inaa Dabalaa waliin gaaffiif deebii geggeessine ta'a. Hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin tura jenna. Oduun kunooti. Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Mootummaan Bilxiginnaa miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo adamsuun hidhuu itti fufeera. Adoolessa 15 bara 2023 dabre miseensa adda bilisummaa Oromoo kata'an Jaal Dabaluu Damee jiraata magaalaa Buraayyuu Finfinnee irraa qabuun caffee aannan yookaan Meeksikootti hidhuu odeessi arganne ni hubachiisa. Qaamni Bilxiginnaa kun dursa Jaal Dabaluu irratti mana jireenyaa isaa erga diigeen booda isaa ammoo qabanii hidhuudha odeessi arganne irraa kadhugeeffanne. Jaal Dabaluu Damee dararaan kun hundi kan irra dhaqqabeef yakka dalage qabaatee osoo hin taane Oromummaa fi miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uu qofaan akka yakkamaatti lakkaawameeti. Kana malees adoolessa 15 bara 2023 godina lixa Shaggar Ona Jalduu ganda Jawwee Boonii keessaa namoota 4 magaalaa Goojjootti hidhuun dararaa jiraachuun beekameera. Maqaan namoota kana afranii Tsaggaayee Girmaa, Tashoomaa Girmaa, Caalii Gabbisaa fi Alamuu Bojaa kanneen jedhaman hoggaa ta'an maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuutiin dararaa jiraachuudha kabarame. Haaluma kanaan Oromiyaa mara dabalatee Finfinnee fi naannawaa isheerraa sabboontota ilmaan Oromoo hidhaatti dabruun dararaa jiraachuun Bilxiginnaa haalaan jabaatee jira. Hidhamtoota ilmaan Oromoo mana hidhaatti baasuun achi buutee dhabamsiisuun PP akkuma baratametti jira. Haala kanaan PP'n ba'aa Oromiyaa Harargee lixaa magaalaa Ciroo keessatti ilmaan Oromoo to'annoo isaanii jala jiran mana hidhaarraa baasuun achi buutee dhabamsiisuu odeessi arganne ifa taasisa. Hidhamtoonni kunneen waajjira poolisiin Paarichaa magaalaa Cirootti argamu keessatti erga hidhamanii murtii tokkoon maleetti baatilee 8 ol kan lakkoofsisan ta'uunis barameera. Haala kanaan osoo jiranii adoolessa 8 bara 2023 halkan mana hidhaarraa baafamuun achi buutee dhabamsiifamuu odeessi kun dabaluuneera. Hidhamtoota achi buutee dhabamsiifaman kunneen keessaa ammatti kan maqaa arganne Kiiniyaa Jamaal Abdii, Saartuu Mohaammed Sulee barattuu kolleejjii Kataatee fi Fatiyaa kanneen jedhaman kan keessatti argamanidha. Erga guyyaa jedhame kana jechuun adoolessa 8 bara 2023 halkan mana hidhaarraa baafamanii achi buuteen isaanii kan hin beekamin ta'uu fi maatiin hidhamtoota kunneenis barbaadanii dhabuu irraa nageenya isaaniif yaaddoo hamaa keessa jiraachuunis himama.
Itoophiyaatti uggura intarneetii irratti ka'ameen kasaaraan dinagdee birrii biliyoona 7.5 ol ga'uu fi namoonni 2,300 ol hojii dhabuu dhaabbanni miti mootummaa giddugala guddina mirgaaf dimookiraasii yookaan kaardi jedhamu beeksise. Mootummaan Itoophiyaa guraandhala 11 bara 2023 irraa eegalee haga ammaatti baatilee 5 dabraniif uggura seera qabeessa hin taane fayyadama intarneetaa irratti kaa'een miidhaan dinagdee biyyattii irra ga'e birrii biliyoona 7.5 ol ta'uu fi namoonni 2,300 ol hojii dhabdummaaf saaxilamuudha kan ibse dhaabbatichi. Uggura tajaajila intarneetii irratti baatilee 5 dabraniif kaa'ame kasaaraa dinagdee doolaara biliyoona 140.3 ol gabaa oomisha kallattii biyya alaa irratti kasaaraa doolaara miliyoona 27.8 geessisuu fi namoonni 2,372 hojii dhabeeyyii taasisuu odeeffannoon kaardirraa arganne ni mul'isa. Rakkoo siyaasaa hordofuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2008 irraa eegalee intarneetiin addaan cituun rakkoo Itoophiyaa keessatti hammaataa dhufee fi faallaa dimookiraasiif guddina teekinooloojii dijitaalaa ta'uu isaa ibse giddugalichi. Beenishaangul Gumuzitti haleellaa hidhattoonni raawwataniin namoonni 8 lubbuun dabruu fi namoonni 16 immoo miidhaa qaamaa hamaaf saaxilamuun dhaga'ame. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal magaalaa Gilgaal Balas iddoo addaa kaampii Chaayinaa jedhamutti haleellaa hidhattoonni raawwataniin miseensota milishaa naannoo sanaa 3 dabalatee lubbuun namoota 8 dabruu fi 16 immoo miidhaa qaamaa hamaaf saaxilamuu Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa beeksise. Haleellichi kan raawwatame torbee darbe jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 7 galgala sa'aatii 11 walakkaa irratti eegalee balaa lubbuuf qaamaa dhaqqabsiisuu koomishinichi ibsa baaseen beeksiseera. Haleellicha kan raawwatan hidhattoota sochii dimookiraatawaa uummattoota Gumuz jedhamuun kadhiyeenya kana waliigaltee mootummaa waliin taasifameen hidhannoo hiikkachiisuuf kaampii tokko keessa akka turan taasifaman yoo ta'u, namoonni haleellaan irratti raawwatame ammoo kanneen saba Gumuz hin taane ta'uu jiraattonni fi aangawoonni naannichaa dubbatan. Haleellaan kun kan raawwatame waliigalteen nagaa mootummaa waliin irra gaame hojiirra ooluu dhabuu sababeeffachuun akka ta'ee fi sababa kanaan jiraattonni naannicharraa gara biraatti godaanaa jiraachuu jiraattota naannicharraa hubachuun danda'ameera. Haleellaa guyyaa sana raawwatameen booda raayyaan ittisa biyyaa addichatti bobbaafamuun tasgabbiin bu'aa jiraachuu sababa haleellaa kanaan jiraattota naannoo sanarraa gara naannoo birootti baqataniif deeggarsi namoomaa barbaachisu taasifamuu jiraattotaaf nagaa mirkaneessuun gara naannoo isaaniitti deebi'uu akka danda'anii fi yakkamtoonni seeraan akka gaafataman taasisuun ni barbaachisaa jechuun ibse koomishinichi. Oduu xumuraatiin Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Ephoos fedhii uummataan ala Phaaphaasota 9 naannoo Oromiyaaf sabaaf sablammootaaf muuduun fudhatama akka hin qabne hordoftoonni amantichaa ibsan. Manni Kiristinnaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa muudama Phaaphaasota 26 kan Sinoodosii Haaraa Oromiyaaf sabaaf sablammootaa kuffisuun Phaaphaasota 9 qofa muuduu adoolessa 16 bara 2023 beeksiste. Amajji bara 2023 keessa abboonni amantaa 3 jechuun Abuuna Saawuroos, Abuuna Iwustaatiyoosii fi Abuuna Zeena Maarqos waliin ta'uun gaaffii afaan ofii fi nama ofiitiin waaqeffachuuf barsiifamuu hordoftoonni amantichaa gaafataa turan deebisuuf Phaaphaasota 26 muuduun gara kutaa lallabaa biyyaa ramadamaniitti bobba'an taasisuun Phaaphaasonni muudamanii bobbaafaman kunneenis hordoftoota amantichaa dabalatee uummata Oromootiin simannaa bal'aan taasifamuufiin kan yaadatamuudha. Haa ta'u malee Sinoodosiin Ortodoksii Itoophiyaa fedhii sabaaf sablammootaa hordoftoota amantichaa ala adoolessa 12 bara 2023 Phaaphaasota 9 qofa filachuu beeksisee jira. Muudamni kun faallaa fedhii isaanii ta'uu fi mirga nama ofii fi afaan ofiitiin tajaajilamuu dhowwamaa jirra jechuun hordoftoonni amantichaa naannawaa Oromiyaaf sabaaf sablammootaa ibsan. Phaaphaasota kanaan dura Sinoodosiin Oromiyaaf sabaaf sablammootaa muudan 26 keessaa 3 qofti muudama kana keessatti akka hammatamaniif muudamni kun ammoo hordoftoota amantaa naannoo Oromiyaaf kibbaa dabalatee abbootii amantichaatiin fudhatama dhabuun ibsamee jira.
Muudama Phaaphaasota kana ilaalchisuun barsiisaa Hayila Mikaa'el Taaddasaa barruu gabaabaa fuul barruu yookaan Facebook isaanii irratti barreessaniin wanti guddaan uummata harka jira. Qe'ee ofiitti kan murteessu abbaa qe'eeti jechuun uummanni callisu akka hin qabne akeekan. Murtoo dabre kana hordofee hordoftoonni amantichaa naannoo Oromiyaa Phaaphaasota Sinoodosii Haaraan muudeen alaa Phaaphaasii biraa simachuuf qophii akka hin taane kan ibsee hoggaa ta'u hordoftoonni amantichaa Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiis murtii fedha uummataan alaa kana mormuu muudama nama isaaniin ala itti ergamaa jiru kan hin fudhanne ta'uu dirreetti mul'isuu dabalatee mormii fakkaataan iddoo garaagaraatti mul'ataa jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun sa'a kanaaf qabnu sumarratti yobba'ee jira. Qophiilee afaan faana bu'aa. See what you
Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti fufaa. Amma gara gaafii fi deebii abbaa seeraa godina Qellam Wallaggaa kan ta'an obbo Ittiin Bu'inaa Dabalaa waliin geggeessine ta'a kunooti. Ulfaadhu maqaa hordoftoota sagalee bilisummaa Oromootiin maqaa kan keenyu siin jedhu naannoo kamirraa? Maqaan kan koo Ittiin Bu'inaa Dabalaati. Ayyee. Godina Qellam Wallaggaarraa. Tole fayyaa ta'ii ulfaadhu waan gara miidiyaa keenyaa dhuftee fi mee dhimmi ati qabattee dhufte maalidha har'a? Dhimmi qabattee dhufe dhimma akka argachuu namaa irratti hojii tajaajila kenniinsa abbaa seerummaa wal qabatee dhiibbaa qaamolee garaagaraatiin gahaa jiruun wal qabatee miidiyaa kanaaf ibsa gochuu barbaadeen. Tole ati ogummaan kee abbaa seeraati? Eeyyee. Tole ulfaadhu mee jalqabuma isaarraa waanuma murteedhuma seeraa osoo hin kenniniin duratti jalqaba akka heera biyya kanaa keewwata 9 irratti taa'utti namni kamuyyuu heera biyya kanaatiin buluu qaba. Heerri kun qaama kamiyyuu oliidha jedha. Erga heerri kun kan akkas jedhu ta'eeti mee waanuma yeroo ammaa kana keessattuu qaamotiin adda addaa warri aangoo ofirraa qabu heeruma biyyaa barraa'ee harka isaaniirra jiru kana cabsuudhaan yakkoota adda addaa yeroo adda addaatti raawwatamu. Meesa kanarratti waanaa jedhiiti gara dhimma sanaatti deebina. Gabaabaatti dhimma heeraan wal qabatu naa kaaste. Heerichi jalqabumarraa kaasee heera mootummaa jedhama. Federaal Dimokiraatik Rippaabilik of Itoophiyaan Konstituushin jedhama. Heera mootummaatii jedhama. Tumti isaa heera mootummaatii gaafa jedhu mootummaa akka ta'e ifa gala. Kun gabaabamatti wanta wal lama falmisiisu kan hin taane jalqabuma heerri olaantummaa heeraa gaafa jennu heerri sanada guddicha biyyaati sila akka saayinsiitti. Sanada guddicha biyyaati is both legal and political documentii dha. Dokumentii siyaasaaf seeraa walitti makamee jirudha. Egaa olaanaadha jechuudha. Heerri seera olaanaa biyyatti akka ta'edha. Kanas ta'e kanas kabajuun
olaantummaa heeraa mirkaneessuun barbaachisaa ture. Garuu waanuma kan mootummaa jedhamuu fi mootummaan akkuma barbaadetti yeroo itti fayyadamuuf yeroo cabsu jira jechuudha kun ifatti waan mul'atudha. Mee ati abbaa seeraati yeroo adda addaa dhimmoonni adda addaa isin bira dhufuu kan sarbamiinsa mirga namoomaatiin heerumti kun cabuudhaan wanna adda addaa isin bira dhufu yeroo isin bira dhufan kana mee adeemsa seeraa heera biyya kanaatii wajjin wal simsiisuudhaan mirgi namootaa mirgi dimokiraasii uummanni qabu namoonni qaban akka kabajamuuf dhiibbaan godhamu haga kana qaamotii aangoo harkaa qabaniin yeroo inni hojiirra oollee argama. Waan kana akkamitti ilaaltame ati? Maal seeta? Qaama mootummaa sadiitu jira. Qaama mootummaa sadiitu jira. Qaama seera baasuu, qaama seera hiikuu, qaama seera raawwachiisu jira miti. Qaamni kun sadan qaama mootummaa jedhama. Qaama mootummaa keessaa manni murtii qaama seera hiiktuudha. Qaamni bulchiinsaa immoo qaama seera raawwachiistuudha. Qaamni seera baasu immoo paarlaamaan akka biyyattiitti. Hunduu qooda mataa mataasaa aangoo mataa mataasaa keessa socho'uu qaba. Manni murtii immoo addatti bilisummaa qaba. Bilisummaa mana murtii yeroo jennu abbaa seeraatiin yaadamee osoo hin taane hawaasa naannachaa abbaan seeraa bilisa ta'ee galmee isaaf dhiyaate yoo ilaale haqa namaa yoo ilaale dhiibbaa tokkoon ala yoo ilaale haqi uummatichaa eegamuu danda'a kan jedhurraa ka'ee qaama raawwachiiftuurraa qaama seera baastuurraa bilisa ta'ee loogii keessoo isaarra jirurraa illee bilisa ta'ee hojii hojjechuu akka qabudha jechuudha bilisummaa mana murtii. Ammatti yeroo mirgi namaa egaa eessatti sarbamaadha mirgi namaa eenyutu sarbaa akkamitti sarbamaa kan jedhuufi yeroo baay'ee qaama raawwachiiftu bira akka ta'e ifaadha. Namni immoo bu'uura heerichaatiin bu'uura seera irratti tumamee jiru mana murtiitti yeroo iyyatutti manni murtii mirga isaa kabachiisa. Fakkeenya yoon sii kaasuu barbaade namni seeraan ala qabamee yeroo 2-3 gara mana murtiitti kan iyyate jira qabatamaatti to'atamuun keenya seeraan alaa jedhanii gaafa manni murtii mana murtiitti iyyatanii mana murtiitti dhiyeessuurraallee gara booddeetti rinchisuu jira. Yoo manni murtii dhiyeessisee jarri kun seeraan alaa qabamanii yakkii hin qabanii heeruun irratti hin dhiyaanne ragaan irratti hin dhiyaanne mirga wabii malee gallakkifamuu qabu inni kan gadhiifama jira fakkeenyaaf. Yeroo akkasii kana akka qaama biraatti si fudhatu jechuudha. Kanaaf dhiibbaa guddaa jira jechuudha. Amma ati saayinsii baratteen mirga hawaasa keetiin kan kabachiisa gaafa jettu qaama biraa biratti immoo hiikoo guddaa qabaata jechuudha. Akka nama siyaasaa tokkotti yeroo ilaalamtu jira jechuudha dhiibbaa guddaadha. Tole amma gara qabxii kan keenyaatti ni deebinaati. Maaliifan siin jedha rakkoo biyya kanaa keessaa inni guddaan waan qaama seeraatiin walitti hidhatu kanaadha. Amma yeroo darbee Human Rights Commission kan Itoophiyaayyuu haala qabiinsa mirga namoomaa biyya kana keessa jiru irratti yaaddoon qaba jechuudhaan ibsa baase kalee malee hin gadda. Maaliifan kana sii kaasee yeroo adda addaatti manni murtii namoota ragaa irratti hin dhiyaatiin namoota immoo sobaan yakkamanii gara mana murtii deeman manni murtii akka isaan gadhiifaman yeroo adda addaatti ni godha. Haa ta'u malee qaamonni hojii raawwachiisan jechuun yookiin qaamni poolisii yookiin immoo qaamonni mootummaa dhimma sana irratti isaan ilaallatu namoota kana seeraan ala yeroo isaan mana hidhaa keessa tursiisan yeroo isaan immoo bakkaa bakkatti jijjiiranii achuma himannaa tokko malee waggaadhaaf waggaa tokko oliif yeroo isaan mana hidhaa keessa tursiisantu mul'ata. Kanaaf mee isa kana akkamitti ilaaltaati? Inni kun walumaa galatti olaantummaan seeraa kabajamaa kan hin jirre ta'uu isaati. Ani akka itti ilaalutti kun maalirraa kaasee ta'e dimokiraasiitti madaquu dadhabuu keenya. Namni seera gaaraantii godhachuun baay'ee amma ekstiraa namni bakkeetti illee ajjeefamutti dhabdi ati waajjira poolisiitti to'atamuun carraa guddaadha iyyuu. Namni iddoo garaagaraatti hidhamaa jira. Fakkeenya sii kaasuuf gandoota baadiyyaa fagoo jiran irratti yeroo namoonni hidhaman fa'aa jira amma. Gandootuma baadiyyaa lafa seera qabeessa hin taane waajjira paartii iddoo garaagaraatti hidhaan iyyuu waan jirudha jechuudha. Kun maalirraa ka'aa kan jedhuufi olaantummaa seeraatti amanuu dadhabuudha. Richi maal jedha kan jedhu ilaaluu dadhabuudha. Aangootti garmalee fayyadamuudha.
faayidaa dhuunfaa ofii faayidaa hawaasaarra dursanii ilaaluurraa kan ka'udha. Inni kun namoonni baay'een aangoo isaanii gara biizinesiitti yeroo isaan jijjiiran jira. Aangootti garmalee yeroo fayyadamanis jira jechuudha. Kanarraa kan ka'edha kan manni murtii yoollee ilaalee bilisaan yeroo geggeessu karaa biraatiin immoo qabanii hidhaatti yeroo geessan lafa namni nama nu banne lafa namni nama arginetti geessan yeroo nama ukkaamsan waan si dhibu liqiidhaaf nama hidhuufaa jira jechuudha. Liqii waan qopheeffamti. Liqii gaafa liqeeffattu liqiin walii galteedha. Yakka miti siivilii amtire. Namni si liqeesse sun birrii isaa yoo itti deebisuu baatte wabii kee himatee mana isaa gurgursiisee qabeenyaa isaa irratti raawwachiifachuu danda'a malee dhimma mana hidhaatiin namni dararamee kaffaluuf hin jiru jechuudha. Bu'uumarraa amala liqii miti kun amaluma seeraa miti. Amma garuu namoonni liqiidhumaaf illee sababa liqiitii gandoota baadiyyaa fageenya qaban lafa maatiin si arguu hin dandeenye jiru isaan dhaqanii kun immoo maal egaa maalirraa sitti fakkaata? Namni liqii deebisiisuu ofirkaa qarshii waan siif hojjetuufidha. Durgoo garaagaraa waan siif hojjetuufidha. Ati durgoo argatteennaan qaxxee hidhaa ooltaa jechuudha. Kana keessatti gahee kan taphatu gahee guddaa kan ba'aa jiru gara yoo nama addeessu baate manuma hojii abbaa langaa fakkaatti. Tole fayyaa ta'ii mata duree kanarratti yeroo biraa deebinee kan wajjiniin mari'annu ta'a. Mee amma gara qabxii kan keenya isa jalqabaatti haa deebinu. Dhimmi kan keenya inni jalqabaa dhimmuma kana wajjiniin walitti hidhatuudha keessattuu kan si mudate mee maal ture isarratti haa mari'annu? Yoon irraa baasee dubbadde xiqqoo ifa ta'a waan ta'eef dhimmuma mirga namaati namni mirga isaatiin mana murtiitti himatasiin jedheera. Mirga namaa kabachiisuuf immoo kutannoodha waan hojjenneef waan dinnee fi dhaabaa dhimma kana yeroo garaagaraatti nu dorsisaa turanii guyyaa kaleessaa immoo hanga mana keenya dhufanii atii keenya faffacaafnee haadha warraa keenya ijoollee keenya irraa gargar baanee hanga bakkee bullutti geenye jechuudha. Qaamumti hidhate dhufee meeshaadhaan nu dorsisee manaa nu baasee baqanneeti kan baane jechuudha. Maaliidhaa fi sababni isaa kan mana akka baatu taate? Ani namni odeeffannoo naa kenneera irratti hin barbaadamtu yookaan rukutamtanii ajjeefamtu yookiin immoo deemtanii iddoo biraatti hidhattanii lafa namni hin arginetti hidhamtanii turtu jedhamee akkeetti jira. Namni egaa innuma karaa garaagaraatiin odeeffannoo argata. Dhimmichi immoo dhimmuma qarshii wal qabatudha dhimma biraa miti. Namoonni qarshiin kun itti irratu immoo tarkaanfii garaagaraa fudhachuu danda'u jechuudha yeroo akkasiitti. Kanaafi waan kashalabbeen itti bitanii haala kanaan ari'annaan nurratti taasifamee. Ati mee dhiifama addaan si kutaa akka hordoftoota keenyaaf ifa ta'utti ati abbaa seeraati. Adeemsa seeraa keessatti wanna dogoggorte wayiitu jira moo yookiin immoo qaama murtee seeraan kenname hin fudhadhu jedhetuyyuu waan ammaatiin naan jette kana isinirratti raawwatamoo akkamiidha? Adeemsa seeraa keessatti wanti ati dogoggorte yoo jiraate sirna oliyyannootu jira jechuudha. Adeemsa diriiree jiru namni murtii kenname irraa oliyyachuudhaaf mirga qaba malee raawwadhu iyyuu jechuu fi aangoon isaa nama dhuunfaatiif hin kennamne. Namni dogoggora qabaa jedhu mana murtii aangoo olaanaa qabuuf olitti iyyatame oliyyannoon itti dhiyaate qofa akka ta'e dhiyeessuun barbaada. Inni kun qarshiin namootarraa sassaabamu waan deebi'uuf qarshiin kun immoo tarii nama dhuunfaa kana waan ilaallatu wayii natti fakkaata. Kanarraa kaasee jechuudha akka waan galii isaa itti hir'isaa jirru wayiitii kanaaf jechuudha ka'umsi isaa akkasumatti fakkaata akka nu bal'utti. Qarshii namootarraa qaamni tokko funaanetu gaafa qarshiin sun akkaataan itti funaanamee fi funaanuu dhumtuyyuu akkaataa seera biyya kanaatiin sirrii ta'uu hin qabu ka jedhu gaafa murtaa'u qaamni suni akkam waan kana nurratti murteessi tasa jedhuudhaan isiniin bakka hojii keessanirraa seeraan ala dhufanii isin dararuudhaa fi barbaannaan maatii keessan facaastanii baddan jechuudha. Akkasidha. Tole wanni kun akkamitti ilaaltamee ija seeraatiin? Ani gara abdii kutannaarran jira. Nama beektaa garuma hojii kanaatti kan dhufe yeroo dhiyoodha. Yuunivarsiitii marraa baanee gara hojii kanaatti kan dhufne nu reefuudha. Maatii immoo reefuma horannaa. Yoo deemte
yaaddoo meeqa jira beektaa ba'aa maatii jira kanarraa kan darbe baqqaane haqaa sirna haqaa biyyattii irraa abdiin qabu walumaa gala wanti waan hin dubbaddu hin qabu gaaffii ati amma kana gaafataa jirtu kanarratti sirna haqaa biyyattii irraa abdii kanan hin qabne gadda guddaa kan natti dhaga'amu qofa waan baratteen tajaajiluu dadhabuun haqa namaa dubbattee jibbamuun caalaa namoota sagalee hin qabneef sagalee taatee sagalee dhabuu caalaa wanti nama gaddisiisu waan jiru hin fakkaatu. Dhuguman sitti akkaataa itti yaadame har'uma waan dubbannan turre jechuudha. Namoonni nu hordofan sagalee illee nageessisan turanii akka isaan nu ajjeesuu barbaadan kanumarraa kaasanii hubadhan. Abbaan seeraa tokko gaafa murtee inni kenneedhaaf qaamni aangoo qabu tokko aangoo isaatti fayyadamee isa miidhu bakka itti iyyatu qabu. Abbaan seeraa moo? Maal sitti fakkaata manni murtii aangoo seeraan waa hojjechuuti malee qawween qabu. Deemsaanii manuma murtii si hooggan olaanaatti manni murtii waliigalaa Oromiyaatti beeksifta. Falmee jijjiirraa argachuu jijjiirraadhaan iddoo tokkotti sababa miidhaan sirra ga'eef tarii aanaatti fayyuu kanarraan kan darbe iyyannoon dhimma kanaatii fi qaamni itti dhiyeeffattu hin jiru. Kan itti dhiyeeffattu manuma murtiitti maaltu immoo jira wal hubachuudhaan furaa qaamni gararraa jiru maal siin jedha wal hubannaadhumaan wal qindoominaan furaa rakkoo jiru siin jedha malee kanaan achitti furmaati biraa waan jiru miti. Furmaati isaan akka yerootti kennan immoo jijjiirraa bakkaa bakkaati. Mee ayyee xumura irratti wanni itti naan jettu yoo jiraate naan jedhiiti gara dhaamsa keetitti deebina. Haa ta'u ani egaa carraa kan argadhee isin waliin haasa'utti yaada koo ibsachuutti Waaqayyo carraa naa kennee lubbuu foon koo ol keessatti eegee waan tokko hin ta'ini sagalee makoollee dhageessifachuutti gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Lafuma jirtanitti immoo Waaqayyo sinaa jiraachisu jechuun barbaadaan alatti galatoomii naaf ibsiisu yeroo naa kennuu keetiif atillee galatoomiifiin jechuumaaf. Tole fayyaa ta'atillee Waaqayyo sillee haa tiksu. Dhaamsi qabdu yoo jiraate qaamotuma waan kana raawwataniifis uummata Oromoo bal'aadhaaf mootummaadhumaaf iyyuu. Dhaamsi ani qabu egaa sila siin jedheera qaamni sadan kun qaama mootummaati siin jedheera. Akka dukkaa miilla sadiitiin dhaabbatu wayii beektamti. Qaama tokko yeroo rukututti xiqqoo mootummaamtuu dhaabbachuu akka hin dandeenyetu naa gala jechuudha. Kanaaf immoo ani akkan jechuu barbaadutti utuu namni hundumtuu gara dimokiraasiitti madaquutti dhufee biyyoota garaagaraa hawwaa bilisummaa hawwaa numtuu xiqqoo bilisummaa waliif hin laannu taanaan seera kanatti hin madaqnu taanaan dimokiraasiitti hin madaqnu taanaan mirga waliin kabajnu taanaan biyyumti kun biyya ta'uu hin dandeessu naannooma keessa jiraannu keessattiyyuu nagaatti jiraachuu waan hin danda'amneef utuu namni hundumtuu gara beekumsaatti dhufee gara wal hubachuutti dhufee eenyuyyuu taanaan mirga isaatiif yoo dubbate yaadaan wal mo'uun barbaachisaa ta'uu isaatti amanuu qabaachuu qaba malee namni yaadaan wal mo'u sababeessee sababaan wal mo'u irraan kan hafe dhimma biraatiin miidhaa walirratti geggeessuun gaarii akka hin taane utuu asumaanii naa hubataniin barbaada. Qaamni hubachuu qabu kamiyyuutu hubatee yaadi koo kana fakkaata. Wala garre
injifannu Oromiyaa teenya marfannu ni gonfannaa qabsoon injifannu wala garree wal mariihanne wala garree wal mariihanne murtii tarkaanfii dabarfanne tilmaama fuuldura kaayyanne. Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqabarraa hanga xumuraatti nu wajjin taatanii sagantaa sagalee bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne waan hordoftaniif guddoo galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa sagalee bilisummaa Oromoo roobii dhufuun hanga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Thank you.